Akkam jirtu hordoftoonni kabajamtoonni maatiiwwan chaanaalii Odaa Star bakka nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan isiniin jecha warroonni reefuu gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan jalqabaa isiniin jecha har'aan tana qophii addaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Hammanuma qophii keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Egaa qophii keenya kanaan gollicha dhengee egaa waraana bilisummaa Oromoo ganuun isaa dhaga'amee jira. Hoftootaa fi kabajamtoota keenya egaa warroonni bilisummaa Oromoo TPLF yookaan TDF walii galuu isaatiif wal qabatee gollicha dhengee amma booda waraana bilisummaa wajjin wajjaddu jechuudhaan ganuun isaa dhaga'amee jira. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya simannaan illee isaaf godhamee jira. Gara waraana Itoophiyaa yookaan PP'tti makamuun isaa dhaga'amee jira. Gollichi dhengee egaa gollicha PP ta'uun barbaadeeti fakkaata. Hordoftoota kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii keenya akkasumas Oromoo egaa hordoftoota Oromoo bakka jirtan maratti Oromoo keenya kan kaabaa kan kibbaa kan ba'aa kan dhiyaa yeroo ammaa tana boo'icharra kan argamuu fi mana hidhaatiitti kumaatamaan kan lakkaa'amu mana hidhaatti guutamee odoo jiru gollichi dhengee mootummaa wajjin walii galuudhaan Oromoo hunda ganee jira. Egaa fuula isaa gara PP yookaan bilchiginnaatti joorsifachuudhaan yookaan garagalchuudhaan Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo ganuun isaa dhaga'amee jira gollichi dhengee. Egaa gollicha dhengee kanaan akeekkachiisa jaalmarroo kan kumsaa dirribaa dabarsee jira. Egaa gollicha dhengee kana isaas wanta fuulduratti adeemu walumaan kan ilaallu ta'a. Oromoonni hundinuu qooda isaa kan fuulduraa maal ta'a laata? Egaa kan olii ilaallu ta'a. Warroonni reefuu gara chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu akka hin daganne isin jenna. Gamanumaan nagaa isin dhaamannaa isin jaalannaa isin kabajnaa baay'ee.